arsee sadan anaafis haaraya ta'e jechuun hagana bal'inaan dhaga'een beeku jechuudha amma dura arsee sadan keessatti ilmaan sadiitu argaman akkan duraan beekutti arsiin bakkuma lamatti beeka arsii sikkoof mandoo jedheetiin beeka jechuudha garuu isa durallee seenaa jiru jira jechuudha akkan jaarsa kanarraa dhagahetti ashama harka fuudhee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanala Mintuu nageenyi rabbi guddaa iddoo isin jirtanitti qilleensarraan tamsa'ee isin bira haa ga'uun jedha warroonni chaanala kanaaf dhiyeenya dhuftan baga nagaan gama chaanala kanaatti dhuftan jecha warroonni maatii koo turtanis hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja ammas chaanala kana subscribe gochuun share gochuudhaan akka na jajjabeessitan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha jechuudha egaa har'a waa'ee arsee waan jedhu jaarsaa beekaa tokkorraa hamma nuti isaan akka sammuu qabatan san nuti sammuutti hanga sunda qabata yooma qabatanis akkasitti dafanii akka jaarsa kanaatti dubbachuu hin danda'an jechuudha kana har'a waan inni dhaga'ee amma dura hin dhagahin kana isinis akka dhageettan jechuun hangana keessatti fageenyaan hin dhageennan ture isinis tareetii kan dhageettanii kan hin dhageenye immoo asumarraa dhaga'uuf teessu jedheetiin amana arsee jedhama arseen sadiin arsii sadiin arsee hadiyyaa fi galaalcha arsee hadiyyaa fi galaalcha ammas jara sadiin kanarra jarri sadiin kun ilmaan lama qabu jedha garuu sadiin kun akkamitti akka ilmaan lama qaban ifan baasne jechuudha jaarsi kun sadiin kun ilmaan akkamitti ilmaan lama akka qaban ilmaan lamaan sunis sikkoof mandoon akka ta'e dubbata jechuudha arseen sadan kunniin ilmaan sikkoo arseen kunniin arseen sadan arsee hadiyyaa fi gullaalla jedha enna achi booda amma jarri sadiin kunis arsee fi galaalchaa fi hadiyyaan kun ilmaan lama qabaachuu dubbata jechuudha ilmaan lamaan kunis sikkoo fi mandoo ta'u sikkoof arsii sikkoomaaf mandoo jedheetiin dubbachuu ture jechuudha nama durallee jechuun akkasittan hubadha achi dura immoo arsiin sadan isa jedhu kana anaaf dhageetti hangana dhageen beeku jechuudha akka irraa jaarsa kanarraa dhageen sikkoof mandoo ammas mandoon ammas ilmaan torba qaba sikkoon immoo ilmaan akkasi biraanchi isaa babal'ataa deema jechuudha kanaaf mee walumaan jaarsa kanarraa haa dhageenyuun isiniin jedha hanga xumuraatitti na wajjin turan wajjumaan kan dhageenye irraa barru ta'a jechuudha na faana turaa isiniin jedha taarika dhaloota eeganaa deebi'ee arsii kana arsii sadiin jechuun eeganaa deebi'ee arsii sadiin jechuun arsee galaalcha hadiyya jedha taariikni fatalabasha jara keessa eeganaa deebi'ee jara keessa arsii sadiin kajam arsee galaalcha hadiyya jedha jara keessa eeganaa deebi'ee ilmaan lama qabda jarrillee eeganaa deebi'e sikkoo mandoo jedhamti mandoo ilmaan torba qaba raayyaa kajawa hawaxa wanama qumbii karbooki koji daangaa sumaaletti haga boorana dhilgitti eeganaa nama torba ture amma baalee diida'a shanaan ilmaan sikkisaa jedhanii argitanii wacaalee bullaallaa jaawii waajii ilaanni jedhamti jara keessa jara shanan keessa bullaallattu hangafa bullaalla ilmaan lama qaba ari ajaarsu jedhama ilmaan ari ajaarsu 22 akkiyyaa takka midhaan lama sangoon sadi beekoo afur gaatoo jaha waraquu jaha biilaa torba adamtuu sadi attuchaa sagalee lijoodhan sadii kan takka siraaja lama ari'aan sadi sakkooran afur aboliin shan danqeen jahi fiilan torba haddaan sadde madaraan sagalee lan 20 soolan 21 giliin shan 22 jarri haga kana bullaalla jedhama wacaala ilmaan lama qaba itayyaa booru jedhama itayya ilmaan torba qaba heexosa takka ayyuuba lama marfoon sadin guuriin afur daramxallaan jansaa samanyeen torba booru ilmaan afur qaba ingoo iyyen takka jiddaan lama elsawwaan sadi waadan afur jara keessa fakkeennaaf ingooyya ilmaan lama qaba dullacha abeebee jedha ilmaan dullacha abeebee 10 balla kasa takka konee lama asgala sadi hachaanan afur qibrin shan xeeraraan jaha maazazaan torba baadosaan sadde shakmaaran sagal hadaagaan 10
جدا ilmaan lama qaba abbuu ilu jama ilmaan abbuu ilu kudhanii tokko horan son takka abroonyee lama kolooban sadii sabiroon afur horan son takka abroonyee lama kolooba sadii sabiroo afur gasalaan shalloodan jaha goloma nyaan torba ataabaa saddeet farrajee sagal gurdaaman kudhan amaan lamaan kudha tokko eessawa ilmaan lama qaba nuunnu bahari jedhama nuunnu ilmaan shan qaba saddoo takka yaabeeta lama ashmiiran sadii ciimoon afur saba hunaan shan baari ilmaan kudhan qaba suudee takka sarboo lama farzaana sadii gaddoo ofir ododaara shana miidho shajaa shawwadee torba shaarafoo sadde asalattuu sagal uruun kudhan waada ilmaan lama qaba miiddaa miinya jedhama ilmaan miiddaa miinya kudhan aymaroo takka awwaree lama moddolleen sadii asan sabaan afur tamaaman shan daayidaan jaa argamoo torba hadooshee sadde alaabaa sagal adaafiraa kudhan alaabaa qullii tokko goon eegana qaanqaan beeynellee gosti waada amma jaawi ilmaan lama qaba suphaatuu qujama ilmaan suphaatuu kudhanii tokko jaawin takka geetara lama masaranjee sadi kabiiroo afur waxee shan qaasoon jaha gundaaguleen torba kubeen sadde gibbootan sagal amiinyan kudhan suraaran kudha tokko amma galaalcha ilmaan torba qaba karrayyuu takka garjeeda lama badii sadi digaluu afur gaadullaa shan mooma jinjaha jeedan torba waaji ilmaan torba qaba jaarsun takka waarsun lama liibanin sadi alii afur aliin afur waaji ilmaan torba qaba jaarsun takka waarsun lama liibanin sadi alii afur boodha shan halchaayyan jaha folqaan torba argitanii jara keessa amma arsii boorana bareentu jedhama ilmaan bareentuti kun kanan malaa ta'e kun kanarra arsetti galuuf eeganaa deeme abbaa kudha torba arsirra nabiyyallaahi nuuhitti galuufi abbaa kudha sadi arse ka ambo ka doyyo ka muruu waan ka burtumaa burtumni ka suuje ka siiru ka iram ka bintam ka nowbaan ka kuushi kun ka habash ka haam ka nuuhi ilma namaa ta'e wanni luka lamaan dhaabatu kuni nama sadi irraa rabbi uume haami saami yaafis hagan wabicha faranjii ta'e araba ta'e abashaa ta'e ilma namaa nabiyyallaahi nuuhirraa ilmaan isaatirraa nama sadi wanni eeganaa rabbi uume kanaafi achirraa amma gara biraa tarutti silaa haga nabiyyallaahi aadamittillee eeganaa deebi'e amma gizeen eeganaa wanniidha isin immoo wanni waan kana fudhannaani ana yaaddataniifi bari eeganaa sirbaafi miti yoo borullee yoo addu'e sheeyticha sani rabbi haa araaramu akka yaadanii barbaada kanaaf sheenuura amaan jedhama gosti jidda amma yoo achirra tare namni maqaan dhayin as keessa awlijaanni kuni maqaan isaa darajaa isaa addumatti odoo kalaa ka'utaa eeganaa deebi'ee gaaf isinitti hima gaaf tokko eeganaa deebi'ee waan arsiin qabu kana keessa awlijaanni kun eeganaa deebi'ee sila maaliif lakkoofsa sheenuurri akka hifenna eeganaa maa keessa hafe akkanaan hin jenne amaanaa saniifi amma kalqiin amma yoona tanaa sheenuur garuu horii way dhufe hin dhufne jedha itti mudda galatoomaa sheeka mee waa isin gaafadha waan ani isin gaafadhu akka reefi tuytarsanitti gaafii gaafadhu keessa amiinyaaf immoo akaabaan Hasan Huseen jedha bakka itti addaan bahee Hasan Huseenummaan sin maal taatee bakka kanatti xiqqoo addaan ba'an ijaalummaa keessatti waa'in guddaa keessatti waamamne amma immoo kubeen kuni amma waadaa jedhan nurraa gale isin amma achi keessatti tuytan ilmaan jaawwi jettani isii tana gara wallaalle waa'ee kubeen kuni maal kubeen ajaa'iba lakkin waadaa jedhaniin na karakkara nagas gaafa reediyoo dabarsillee ani yoo wanni eegana argita laakkaa'aatti waadaa manatti hima jaawuu mallee eeganaa deebi'ee nutti hima jarri wanni nuun jedhan eeganaa deebi'ee ufin laakkaa'uu malee eeganaa deebi'ee wanni nutti hin himne taarika isaanii taqaawwamuun yoo ila kiyya gariin teenna achirraa deemte ebalurraa galte achitti deebitti yoo qabatan malee ufaan akkanumatti eeganaa deebi'ee nu waadaa jechuun hin ta'u
وهذا كتاب إذا عن كتاب الرتك أرجع وهذا المال لما كباكم يسنين جالسا ميدامين يا جماعة المال ميدامين يا قرآن أي مروتك أوري لما مدلل سدي أسان سبا نفر تماما شندا إيدان جا أرجمويت بهدوشة سدي على باسك أعرف القرآن كان رت دارو إسحاق تكاومان Halo Taufila kawani acil lah itu yat tehaiman. Kalau doma. Amine. Kita tahu jana sana kita hari. Induk lagi sama. Induk nyasa. Kita tahu jana sana. Daga aja lah. Awalnya jangan ikut ajaib, janganlah. Ini darurat agau.